akka fuunee akkam jirtu akka hojjennoo hordoftoota gammicheek barnoota keenya irraa eegallee jirra. Barnoota keenya irraa keenyas akkamitti lakkoofsa bilbilaa kee tuqsiin isinitti agarsiisa. Barnoota keenyaatti osoo hin galiin dura chaanaalii yuutuubii gammicheek sabskiraayib godhaa. Viidiyoowwan yeroo yeroon gadhiifaman argachuuf mallattoo bilbilaa tuquun all notification godhaa. Viidiyoowwan baay'ee isin barbaachisan isiniif qabannee dhiyaanne jechaadha. Amma kallachumaan gara barnoota keenya irraatti yommuu deemnu akkamitti lakkoofsa bilbilaa keenya feesbuuk irraa akka dhoksinu isinitti agarsiisa jedheera. Tole amma kana gochuuf feesbuuk laayitii suwwataree adda addaa fayyadamtan itti galtanii fayyadamuu dandeessu. Amma fakkeenyaaf ani feesbuuk laayitii waan isinitti agarsiisa. Tole yoo jalqaba irratti bannu amma gubbaa kanarra kan jiru mallattoo tuqaa sadii yookiin gara arga mirgaa iddoon isinii marse kana al takkaaf hin tuqna. Tole amma gadi siiqnee seeting kan jedhu yookaan kan isinii marse kana al takkaaf hin tuqna. Sana booda gadi siiqnee privacy and setting kan jedhu kana kan isiniif marse al takkaaf hin tuqna. Yogguu tuqnu gaduma buuna. Sana booda garga jalaa dhumarra kan jiru who can see your contact information kan jedhu kana al takkaaf hin tuqna. Tole akkuma al takkaaf tuqne lakkoofsa bilbilaa keenya nuuf fideera. Sana booda yogguu lakkoofsa bilbilaa keenya irra al takkaaf tuqnu akkana ta'ee nuuf fida jechaadha. Amma fakkeenyaaf warreen friendii irra jiraachuu danda'an keessan yookiin publikii irra jiraachuu danda'a. Ani koo only me irra kan jiru waan ta'eef jijjiiruun qabu jechaadha. Keessan yoo akka dhokatu barbaaddan only me kan jedhu kanarra al takkaaf tuqxu jechaadha. Anko amma only me irra jira. Inni lammataan immoo adreesii keessanis dhoksuu dandeessu yookaan friendota keessan kan ta'an duwwaan akka ilaalan yookaan immoo namni abbaa fi akka ilaalan gochuu dandeessu. Garuu akka dhokatu yoo barbaaddan only me kan jedhu kana al takkaaf tuqxu jechaadha. Boolletti kana keessa haala salphaa kana ta'een dhoksachuu dandeenya jechaadha. Hordoftoota koo barnoonni keenya as akkamitti akka bilbila keenya dhoksinu isinitti agarsiisee ture. Haala salphaadha. Yoon ariifadhe ta'e al takkaas yaadachiisuudhaaf jecha seetingii gallaa. Sana booda privacy seetingii gallaa. Sana booda isa dhumarra jiru yookaan your contact kan jedhu gallaa. Sana booda lakkoofsa bilbilaa keenya haala salphaa ta'een dhoksina jechaadha. Hayyee hordoftoota keenyaa barnoonni keenya irraa akkana fakkaata ture. Amma dhuma qophii keenyaatti waan waliin taataniif galatoomaa isinii jedha. Gammicheek sabskiraayib gochuun dagatinaa. Barnoota biraan immoo wal arginutti nagaatti.